Engadda gaazexeessaan Aljaziiraa Mahdi Hasan obbo Geetaachoo Raddaa waliin gaafiif deebii godhee jira. Gaafiif deebii sanirraa warra laaltaniif hin laalleefillee qabiyyeen isaa waa'ee muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad duguggaa sanyii uummata Tigree irratti raawwatanii jiran kan jedhu ture. Warri achi taa'ee yaada obbo Geetaachoo deeggaruuf mormullee ni jiratu. Obbo Geetaachoon ilaalchi isaa dhugaan maal akka ta'e hin beekamu. Akka gaarallaa bakkuma deemee san waan fakkaatuuf jecha. Jecha duguggaa sanyii jedhu kana kan duraan hin dubbateesisa. Har'a immoo jecha san hin morminees hin deeggarrees. Akka namni amma jiruuf dhaloonni of duraaf dhufullee akka dogoggora keessa jiraatuuf banaa godhee dhiise. Boru yoo muummicha mormuu yoo jalqabe dubbii tana kaasuu danda'a. Banaa waan ta'eef jecha. Wayyaaneen erga sireerraa kaateeyyuu wanni isiin uummata Itoophiyaa guutuu godhaa jirtu waan xiqqaa miti. Biyyattii lola keessa naquu irraa kaasee ganda keessa jeequmsi akka ka'u godhu addunyaa irratti seenaa kijibaa addunyaatti himaa kijibnii isaanii akka sadarkaa addunyaatti seenaa dhugaa fakkaatee dhiyaatuuf ammallee akka seenaa ta'ee taa'u barreessitoota biyya keessaa kaasee hanga alaatitti seenaa kijibaa kana barreessisiiftee kaayaa jirti. Waldhaba mootummaa jidduu galeessaatii fi wayyaanee jidduu ta'e irratti hagam takka akka isaan hawaasa addunyaa duubaan hiriirsiisanii arginee jiru. Masaraa mootummaa Ameerikaa irraa kaasee hanga mootummaa addunyaatitti kijiba isaaniitiin bitanii turan. Akka waan Oromoon biyya bulchuu hin dandeenyetti biyyi akka abdii hin qabnee fi diigamuu fi deemtu amansiisanii turan. Dhibbaa qabaniin diinaaf fira Itoophiyaa mara amansiisanii Itoophiyaaf uummata isii irrattis dulchiisanii duulanis turan. Akka isaan fedhan sanitti hin taaneef malee. Otoo lolliin ka'iniin dura wayyaaneen humna maallaqaa fi qabeenya waraanaa ammallee waraana namoota hawaasa addunyaa amansiisuu qaban ture. Saniif waan muummichi dubbatan isaaniif iyya qofa ture. Eessallee hin ga'u jedhanii yaadaa ture. Muummichi ofii waganii dadhabanii jaarsotatti erganii dubartoonni kadhatanii booyanii booya isaanii bar siyaasaan akkanaa miti jedhanii itti qoosanii mummichaan siyaasaa hin beeku daa'ima ijoollee jedhanii arrabaa fi qishinaan itti duulanii lolli sirba aadaa kennaati jedhanii garmaamanii har'a deebi'anii duguggaan sanyii nurra gahee jira jedhanii booyanii gowwaa fi bitamtuu faradduunis akka isaan wajjin booyan godhan. Gannoota dheeraa bara wayyaaneen bulchaa turte sanitti wayyaanee fi sanyiin isaan bakka buuna jedhan tokkochi isaaniitu yoo Oromoo fi sabni biraa ajjeefaman reebaman lafa isaaniirraa ari'aman gaafa anyuwaa achiin sibiila harka miilatti naqanii lafa isaaniirraa buqqisan mormanis balaaleffatanis yakkanis hin beekan har'as hin godhan. Obbo Geetaachoonis dimshaashumatti balleessaanii qabna jedhe malee yakka isaan dalagan ibsee hin dubbanne maaliif namoota isaatii fi saba isaa qusata. Kanuma gaafiif deebii Aljaziiraa irratti yoo deebinu kan addis istaandardii addee Tsadaala Lammaan namoota affeeraman keessaa takka turte. Meemi waa isiin dubbatte haa ilaallu. Akkana jette haasawaa isii keessatti taateen kun waan nama gaddisiisaati. Akka duguggaa sanyii ta'e atiis walii galta. Seetee osoo hin tahin dhugaa akka ta'es ni beeyta. Eega filamtee maal gootee jirtaa uummanni Tigraay beenya argateera. Mootummaan jidduu galeessaa Tigraay gara jidduutti harkisee jira. Ofii qabee jira jettee itti fufa jechi isii. Jecha isii kana calleessuun gaarii. Dura dursoo duguggaan isiin baantu kun namoota bu'aa ganda sanirraa hin qabneen hin mirkanoofne. Lama ulaagaaleen duguggaa sanyii guutuu isaatu hin beekamu. Ammallee duguggaan sunuu yoo raawwatamee jiraate eenyuun akka raawwatamee wanni beekamoo hin jiru. Qorannoon gayaa ta'e waan hin jirreef jecha faraddummaa fi bitamtummaan yoo ta'e malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Kan biraa yaada isii kan lammaffaa beenyaaf naannoo Tigraay mootummaan ofitti hin qabne kan jettu mootummaan jidduu galeessaa maallaqa guddaa akka Tigraayiif kenne ni yaadatama.
ufittin qabne kan jettu ufitti qabnaanuu qabeenya isaatti kenna. Ammallee obbo Geetaachoo warra isaa waliin wayyaanee wajjiinu hojjechuu dadhabe. Dhiisee Finfinnee gala. Namoota Tigraayin gamaa gamanaan albuudaa isii ciratan. Shiftoota isaan wajjiin ganda dhiiban. Dadhabee lubbuu isaa baasee gara Finfinnee baqate. Warri nu wal dadhabee naannoo isaanii tasgabbeessuu hin fedhan. Akkamitti mootummaan ammachuu qabaa jetti. Akka waan daa'imaa ofitti ammatan tokkotti. Xiqqeessite faradummaan kana caalee hin jira natti hin fakkaatu. Irra hedduuf caalaan barreeffama kanarratti warra siyaasaa ooftanii fi warra gaazexeessaadha ifiin jettan ammallee ni beeyna jettanii gabbaatanii dubbattan waan dubbattan akka gaariititti beekuu fi daafeen isaa yookaan konsekwensiin isaa maal akka ta'e yaaduun isin barbaachisa. Har'a Aadde Tsadaalen oluma kaatee mummicha duguggaa sanyiitii yakkite. Boru gaafa mummichi aangoo irraa ka'anii deeman hambaan isaanii dhimma Oromoota. Namni Oromoo akkana nu godhe jedhanii kijibaa fi beekaa wallaalaan waan dubbatu hin beekne boru ragaa godhatanii sabaa fi ba'aa nama qaaneessuu fi ol jedhanii nama laalchifne ummata baachisan. Isin jidduu siyaasaa waliigaluu fi waliigaluu dhabuun jiraachuun ni mala. Wal balaaleffachuu fi wal mormuun homaa miti. Kijibaa wal yakkuun saba kanaaf diina horuun garuu cubbu. Cubbuu ilmaa ilmootti sabatti illee achi dabartu waan dubbattan laalladhaa booda nama laalessiti. Har'aaf nagaatti.